hordoftoota keenya. Akki kan inni subscribe like oh my god. Abet. Ta'ee jira. Egaa warqii fakkaannee jirra. Biiftuu barii fakkaannee jirra. Akkuma argaa jirtanii. Jirra jirtanii kabajamtoota keenya. Kabajamtoota didaatiif nagaa jirtanii fayyaa jirtanii waaqaf galannaa gayu. Har'a kabajamtoota keenya keessummaa obboleettii teenya Dubaay irraa dhuftee ishees mannee jirra mana keenya jirti akkuma argaa jirtanii kabajamtoota keenya duraan dursee fayyaa jirtanii nagaa jirtanii waaqaf galannaa gayu karaa taa'anitti jirtanii hordoftoota didaatiif nagaa jirra argaa keessummaa qabna እና akkam jirtan meesiin nagaa keessanii nagaa galata rabbii keenya nagaadha naafana nagaadha meesiin akkam jirtan isiniin jedha arra kuchumaa filmee dhufnee mee kuchumaa keenya isin agarsiisa. Shama akkasumas kabajamtoota fi jaalatamtoota diidaatiif akkam jirtu nagaa keessanii nuyi jirra nagaa keenya galata waaqayyoo egaa har'a mana diidaa Itaaliyaatti argamee jira baay'inatti tolee jira. እና ወሮኒ ቻናል ከናፋራ ደፍተን ሰብስክራይብ ጎሪ እንደገና ሲንጀራ ካራ ደስታ አያ ከንጀርት ናግማ ናጋጅርቲ ሲንጀራ አረኪሱማ ሳኒታኔ ጅራኑ ላይክ ሼር ጎቹ እንደገቲና ጀጀቢ ሳሜ ጆሌ ከና ሲንጀራ እጋ ከበጀምቶታ ሆርዶፍቶታ ዲዳቲዩ akkuma beektan jechuudha obboleettiin teenya tun Dubaay irraa tunurra qaartee ta'u beeruti Dubaay naannoo ta'u beerut irraa tunurra qaartee laga ceete ta'u jechuudha magaalaa Mojoo seentee jirti qaxaleewwan keenya so maqaan ishii Burtee Burtukaan yookaan loomii miti Burtee miidiyaa jedhamti chaanaalii sabskiraayibarii 1,400 minaamina kana qaba kabajamtoota keenya warreen nu kabajdan warreen anaaf Itaaliyaan jaalatan micayyootan linkii description jalatti isinifan teechisa seenati Burtee miidiyaa linkii ishii tuqaati subscribe godha eebba argattani wanna gaarii narraa argattani so subscribe godhaati bareedduu keenya tana jechuudha jajjabeessaa jechuu barbaaditani anilleen baay'ee gammadeetan jira keessu koo gammadeetan jira wanta nu kabajdeetu ufteetu nusimatteef baay'ee gammannee jirra jechuu barbaadatan. Godhachuudhaaf anillee yaanni akka mana kodhinan dhufa naan jettee garuu inni dhufti jedhee dhugaa yaanni tasa dhuftee na baay'ee hin gammadee simadheera mana kootti bara kiyyabanii jechuudha na ammoo isheen Burtee miidiyaa baay'ee in hojjetti jechuudha YouTube irratti in hojjetti gobaziidha waa'ee manfasaawis waa'ee hundaa in hojjetti jechuudha amma immoo isin jajjabeessuu qabdan jechuudha maaliif Itoophiyaa dhufteet waan adda hojjechuu barbaadeeti amma hannu bira dhuftes akka jajjabeessinu እና isin immoo jajjabeessaa subscribe godhaa fi immoo share gochuudhaan ishii qarqara jechuudha እና Burtee miidiyaan waan keenya taatee jechuudha Burtee difama garuu addaan wanta software itti kufiiti yaada tokko itti ani wanti naasoo jechuudha diidaa Itaaliyaantoonni baay'ee kan jaaladhu kan kabajuudha fageenya tolee baay'ee kan isaan taphataluudha jechuudha har'a immoo qaaman isaan bira dhufee isaan argachuu guututti baay'ee gammade እና akkuma isaan jedhan immoo biyyaa naafuu cinaa dhaabbadhaan jajjabeessan isiniin jedha kanuma wanti Burtee miidiyaa jechuudha anaaf qaalii naasente tokkoffaa isin bashannansiisuudhaaf isin bohaarsuudhaaf jechuudha anaaf isheen jechuudha duuda keenya hidhanneetu magaalaa Oromaa keessa jechuudha seenaa ta'u pranki draamaa adda addaa hojjechuuf ta'an inni tokkoffaan kan inni lammaffaa immoo jechuudha Burtee miidiyaa kennaa wayii isinii fideetan dhufee naan jedhe kennaa maalidha naan galle kennaa jechuun maal jechuudha kana gadi bu'inatti maal jechuu barbaadeeti waa'ee kanaan dan jechuudha
Yaa kennaan akkuma beekamu namni kennaa namaa kennu yaa kennaan nama jaalatan tokko kenna waan ta'eef anillee baay'ee kan isin kabajuu fi kan isin jaaladhudha kennaan kiyyallee jechuudha baay'ee guddaa miti kennaan xiqqaan jedhamtu. Waan baay'ee barumsa siyaa'is. Wait, did I know? Oh my God. Kennaa xiqqoo jedhamu jiru. Kennaa xiqqoo Kennaan nama jaalatamu kennamaa maatiinis kennaa qaba jechuudha. Nyaata isoo isaan fuuldura taabannu. Tokko, lama, sadii hin qaana'ina maal akka ta'e. Eessi. Abannu moo? Aara banaayi. Eessi. Abeet. Hablee wayi jira hablee. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee galatoomii jechuun kennaan baay'ee nama Surprise dhagaa surprise. Hordoftoota keenya. Akki kan inni subscribe like Oh my God. Abeet. Kamisidha. Ammoo. Kabajamtoota keenya. Wow. Kamisii bareeda kanatti fakkaata. Abeet garuu. Akkuma arginu. Ani fiisi keessatti hawwannoodha. Didaan keessatti kaa'edha. Ani garuu kadheeta jira. Maana keessa hin jirtu. Abeet taata. Akkuma Baay'ee bareeda. Ilmaa garuu isinitti ta'e. Mee naatee ani jechuudha akkam xaqalanii. Filmeen hojjamtee waan jajjabtee. Didaan waan jajjabee akkaataa inni si banu. Soota jedhu maal? Oh my God. Wow. Naata'e. Wow. Waggaa tokko ilaala. Kabajamtoota keenya naata'e dha. Nyaatuma ammaaf qabu baay'ee qabu. Abeet ilaala. Abeet baay'ee bareeda. Baay'ee furdaadha baay'ee bareeda. Mee qooyaani kan uffadhee. Dhugaa dubbachuudhaaf hordoftoota keenya kun jechuudha normaali kennaan alatti jechuudha nu kabajdeetoo as dhufuu keetiif. Ati qoy maalitti onnee tataa mancaaka. Hara wayi miti ta'eeti hara ta'a. Namichi kun edaa. Jirra maali. Beekatu tifi. Ta'ee jira. Egaa warqii fakkaannee jirra. Biiftuu barii fakkaannee jirra akkuma argaa jirtan. Duraan kanatti furdataa jiru. Duraan guddaan kun rakkoo keenya. Isheen taa'uu kun rakkoo kun kadheetan jira. Sirraan bu'an. Hordoftoota keenya hin dubbatamu kun ministeera kun. Tole egaa kabajamtoota hordoftoota keenya dhugumaa nu kabajdeetoo kennaa kana jechuudha nuuf wanta guddaa dhugaan isin jedha. Naa ani jechan dhabe jechuudha isin galateeffachuudhaaf. Anillee dhugaa iyyaanne jechuun bakka akkatti yoo dhufeef naafaadhaaf maree akkatti anaafillee didaafillee inni dhufa jedhee yaanne garuu dhugaa baay'ee galatoomii bakka irra bashannanii እና baay'ee galatoomii obboleettii teenya baay'ee sin jaalannaa baay'ee si jaaladha yaa didaanillee didaattii birratti waan akkanaa jechuun yoo kennaan kennite baay'ee galatoomii sin jedha. Walumaa galatti galatoomaa jechuu barbaadetanii mee maaf dhaga'ee gammachuu kana. Badaam itti namatti tola sirriitti des nama jedhaan sin jedha. Kana burteellee neonnoo sixootaa kennite. Ani immoo YouTube irratti isinii hojjedhu uffadhee isinii hojjetu agarsiisa ammaa miti. Ammatti agarsiisu wayii. Asumarraan inni uffadhu seeraan uffadhee isinitti agarsiisa. Miidiyaa irratti jechuudha. Miidiyaa irratti in agarsiisa. So Mataqalaa yaa baay'ee yaa waan jennu qabnu baay'ee galatoomii
waan hundaa kan jirtu waan bira dhageessan jirtanii kanaafuu ani asirratti xumuree jira jechuudha didaa waan jettu qabatte. Atiyo. Egaa anallee baay'ee natti tolee jira sin argachuudhaa fi viidiyoo kan marratti dhaawna akkana keessi dabarse. Eshi hordoftoota keenyaa egaa wanta lama tokkoffaa viidiyoo YouTube linkii murteedhaa jechuudha. Description jalatti isiniif godha. Hundu baay'inaan dhuguma YouTuberonni keenya Oromoo jechuudha. YouTuberoota bichaadha kan meeseejii naa barreechaa jiru. Mee maatii walii haa taanu maatii walii haa taanu kan jedhu bichaadha koomentii kiyya irratti. Isin hunduume jechuudha. Micayyoo tana subscribe godhaayi. Akkasumas immoo warreen maatii walii haa taanu jettan isin hunduu jechuudha. Gruupii tokko uummati wal gargaaru wal gargaara. Burtee miidiyaaleen karaa keessatti seenatiin description kee jalatti nan teechisaa viidiyoo ishee biratti illee ni hojjenna amma jechuudha. Seenatii viidiyoo ni hojjenna san seenatii laala. Burtee miidiyaa jajjabeessaa. Firaankii adda addaa jechuudha ishee wajjin magaalaa keessa magaalaa adda addaa deematu jechuudha viidiyoo adda addaa ni hojjenna. Kana Itaaliyaan fuulduratti jechuudha kan qaaliin haaseentu waliin hojjenna jedhee yaa Itaaliyaan isheetti tolu naa ta'e waan jiruuf jechuudha. Isa kana qaxaleewwan kee baay'een isin jaalladha baay'een isin kabaja egaa baay'een hordoftanii jirtanii haga ammaatti nu waliin taatanii jirtanii baay'een isin jaalladha isin jedha guyyaa gaarii warra isiniif bari'u warra isiniif galgala immoo galgala gaarii torban gaarii isiniif haa ta'u horaa bulaayii nagaan naa jedha ciao.